wannan kun yoom sin dhagahama beektan garuu yoo obboleessa achi keessaa qabaate yookaan yoo obboleetta achi keessaa qabaate yookaan haadha tantee achi keessaa qabaate maniidhaa san keessaa dhiini hin jiraatee naan kan dhugaa si dhagahu garuu yoo dhiini hin keessa jiraatee sitti hin dhagahamu ignoor gootee tuma barata yaa rabbi jettee tuma beekta garuu nuti dhagahamuu qaba. Yo, hasham arka fuudhee kan oolanii jirtanii jartu kuchatu toloo norma kan YouTube video diimaan kushor daftan bam 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 bam. Akka naa qabdanii jirtanii annagaa walla alhamdulillah gaariidha. Yaa isinirraa bareediniin jira zamoona kana dhiifama isin jechaatin jechaadha. So har oduu baay'ee soosanti baay'ee jechaadha wanni isin himuu qabu tokkotu jira. Dirqama waan ta'eef jechaadha. Wallahi lasin baay'ee tokko aareetiin jira. Hanga maturuu kiyyaaf uummata Oromoo hunda keessaniyyuu dhiifama isin gaafachuu barbaada. So hojii maali kanaan tokko TV ta'eetiin ganama bayaa galgala viidiyoo jechuun itti toluu harammoo so saniitiin isin gadamsin na hubatan jedhetiin yaada. Wanni an dhufeef moo har'achaadha. Lammiidhaan kenna kan soojii keessatti rakkataaran biyya soojii keessatti rakkataraniif sagalee ta'uu fi bicha osoo hin taane akkamitti jarri akka hiikamuu qaban isinitti himuufi. Waan tokko waan lama waan sadii waan afur waan shan hanga waan shanii isinitti hima. Akkam yoo goone ummanni hina sun achi hiikama kan jedhamu irratti haasofnaa jiraadha. Viidiyoo kana inni deeqaa fudhan yookaan deeqaa fudha tokko yookaan lama kudha sadii as bira isiniin ta'u isin gayyam jiraadha yookaan achi asii I don't know. Kanaafuu jiraadha viidiyoo kana irratti jiraadha hanga dhummaatti akka isin dhaggeeffatan barbaada. Serious wanna kana dhuguma lammiin kenna kan biyya Saudii keessa jiru sun isinitti dhagahamee jennaan jiraadha. Akka jarri achi keessaa bahan barbaadanii jennaan na dhaggeeffadha. Daqiiqaa kana na dhaggeeffadha. Isin gamchaadha. Waliin tuffannu na dhaggeeffadha waan naa soosee irratti gochaan godhameenna wanni jarri hin hiikamneef takkayyuu hin jiru. Saniifiyyuu hanga dhummaatti kan na dhaggeeffatan abdii qaba. So amma wanni naa soo barbaadu waan sana irratti jedha. Yaa uummanni keenya kan Oromoo ta'ee as biratti Oromoo Amaara Tigree na hin galchu. Poolitikaa miti ka jiru. Kuni ilma namaati siin galee michala. Wanni as bira jiru, wanni as keessatti dhummataa jiru, haatu fi ilmoo ofii achi keessatti kadhabaatan hin jirtu. Namni fuula isaa cittaayee harki isaa cittaayee achi keessatti du'aatiin hin jiru. Of jijjiirreetiniin haadha keenya jijjiira abbaa keenya jijjiira obboleeyyan jijjiira jedhanii akkuma keenyaatti biyyaa bahanii. Wanni kun isaan irra ga'e. So ummata kana numarti kana yoo akkami sagalee taanaa fi akkamitti jar biyya kana keessa bahuu danda'an ka ta'e irratti jechaadha hin haasofne. Inni tokkoffaa namni keenya TikTok irratti yeroo baay'ee argaatanii jira. Feestaal uffataniitiin sagalee taa'atanii jirtan. Pointi bareeda gootan bareedaa miti isin hin jiru. Garuu wanni isin as bara balleessantu jira. Warri akkas godhaatu bareeda turatti. Wanni feestaal godhatanii achirratti karaktera san taphatartan kan dhugaatti toleetiin hin jiru. Ofiillee godhuu abaatu garuu natti tolee jira. Isoo godhu illee natti tolaa ture garuu sa'aatii dhabeetiin. Inni maayini tokko farati. Yoo feestaala san godhan yaa garuu numarti keenya biyyoota garaagaraa keessa jira. Wanna kana kan godhannuuf afaanin bichaadhaaf namni akka nu argu godhuu qabna. Karaktera taphataatiin jira garuu wanna kana namoonni biyya adii kana keessa jiran isin garumsaadha warri adiin kun jechaadha dhagoohuu akka qabaniif. Ani Jarmanii jira dirqama afaan Jarmaniitiin haasa'uu qaba. Faransiin jirtaa Faransiin haasa'uu qabda. Ingiliziin jirtaa Ingiliffaan haasa'uu qabda. Biyya Arabaa keessa jirtaa Arabiffaan dandeettaan Arabiffaan haasa'uu qabda. Akkama haasa'uutu akka biyyi keenya keessatti uummanni biyya keenyaa biyya Saudii deemanii rakkataatiin jiran mana hidhaa keessa jiran sababa kanaatiif waan kana godhaatiin jiru akka ta'u haasa'amuu qaba. Afaan biyya garaagaraatiin haasa'amuu qaba. Malee afaan Oromootiin ati na dubbattee ani yoo sa dhagee bu'aata kan fidu. Abiin dagadhaa namtichi sammuun duudeera isin jedhamsa namtichi sammuun duudeera akkamitti asumaan biyya guddisaa asu biyyi takka. Maal jettee Amaara tokko makmaa isin galeeran chaadhaa agar yaala hezb maal jette I don't know bicha waajetti waan akkiisan jette isin chaadhaa ilmi namaa biyyi takka nama malee biyya hin taatu akkas sanima isin jedhamsa akkasuma garuu namni sun achi jira kaa namtichi kuni waan kana godhaatiin hin jiru nu garuu waan kana godhuu hin dandeenyaan isin galeeran chaadhaa
numarti kana yoo biyya afaan beenuun haa hojjennu malee afaan oromootiin haasoone in akkas ta'anii sirbarra reaction hojjechuu kana ufumaa kennaaf kana akka godhaatiin jiru ufumaa kennaaf asimanatti himaa gaddumaa kennaatti hin taanu masa dhagahaa anumatti sitti mataa sin dhagaha as biratti bu'aa hin buusu bu'aa nu gosa takka yoo jiraatu taate jechaadha nama kana ibsuu qabna waan suudii kana keessatti godhamaatiin hin jiru ibsuu qabna akka miidiyaan guddaan nu dhagahee godhu jechaadha. Lammaffaa karaa lammaffaa keessatti hiriira kan dhugaa isinitti asiin durallee himeera waan kana asiin durallee oota sagalee waan kana kan YouTube irra dubbadhu jechaadha himeetanii jira hiriira lammii keenyatu biyya san keessa darramaatiin hin jiraan oyta lammiin keenya biyyuma keenya keessa darramaatiin hin jiru abiyyi irratti hiriira bahan jiru embaasii Itoophiyaa kanarra deemnee embaasii ofii inni ijaaree kanarra deemnee jechaadha deemnee hiriira irra bahatiin hin jira embaasii biyyoota garaagaraa Ameerikaa maali kanarra bahatiin hin jira Jawaar fa'aa tokko deemtee jechaadha akkasitti goone garuu fala tokko Jawaarii fa'aa biyya san keessaa hidhaa san keessaa baasneetiin hin jira kajarri achii baha ijoollee kana achii baasuuf simpliidha ila agana takka diqqaatti waan kana isinitti himaa hagana takka diqqaatti achi keessaa jara baasuuf biyya mara keessa wallahi nan amanta na amaname waan kana godha biyya mara keessa politikaaf hiriira bahatiin hin ture har'allee ummata keenya habaan please nutti haa dhagahamu haadhatee na habaan abbaan keenya obboleen ta'e na habaan wannan kun yoom isin dhagahama beektan garuu yoo obboleessa achi keessaa qabaate yoo obboleetta achi keessaa qabaate yoo haadha ta'e achi keessaa qabaate maniidhaa san keessa dhiini hin jiraatee naan ka dhugaa sadda garuu yoo dhiini hin keessa jiraatee sitti dhagahamu ignore gootee sama barata yaa rabbi jettee sama barata garuu nutti dhagahamu qaba hakuma akkasitti immoo oote miidiyaan Oromiyaa miidiyaan neetworkii sin jechaadha ummata biyya Arabaati ka achiin gee hakuma sitti hima ummata Awurooppaa maali zabaazin qeessan dhaaba gooneera nullee garuu gargaarsan warra biyya Arabaa ka ga'uun jiru maaliif olsomna namatti kana yumbe gargaarsan warra biyya Arabaa ka ga'uun jiru garuu haadha jira jira rakkataa ta'ee jira biyyuma ofii keessaa bahan sanatti iyyuu deebi'uu dadhabaara soo wanna kana hiriira yoo baaneewu hiriira pointiin guddaan tokko jiru jechaadha Awurooppaa Eeshiyaa kazaa bazaa bakka hiriirri godhamuu qabu hundarratti hiriirri guyyaa tokko wal fakkaatu takka taataayi bulamuu ta'ee naanin bullee qorra keessa embaasii Suudii jala bullee fala tokko soonuu hin dhahin achi jalaa hin kaanu inni maqaa goonuu qabna maqaa ufittillee maqaa goone biyya teenattillee maqaa goone Oromummaa keenyattillee maqaa goonuu qabna asirratti warbaan Amaarillee achitti bahuun nu garuu akka Oromummaa keenyaatti jechaadha Oromoon maal garaa hin jabaatu garaadhaaf Oromoon namaa du'a Oromoon maaliif afaaniin bichaa seenu gochaa maaliif mul'iseera gaafiin gochaa mul'isuu qabna wanni kun yoo taasoo wanna naasoo wanna kanaan garuu yoo taasoo narfasta na dhukkuba akkamitti akka ofii hiyaa dhufe beeka manni hidhaa sun maal akka qabu beeka natti dhagahama sitti dhagahamaasi ana garuu natti dhagahama achi keessa ture baran achi keessa ture ofii hiyyaa jara Liibiyaa illee haa ta'u malee jara Liibiyaa illee dararaman keessa ture natti dhagahama yoo achi keessa hin turin nama argi bichatti dhagahamuu danda'a namni dhuguma si dararamaatiniin saharaatin keessa dararamaa biyya kana baatee haadha jiruu gaarii jiraataa kan jiru please warra iibooji giibooji I don't care wanni nangaltuan garuu hiriira warri qopheessan hiriira haa qopheessaatiin ummata keenyaa sagalee haa buluu ta'ennaan wallaahi billaahi bulameetiniin guyyaa sadi qorra kana keessa bullee falli takka osoo nuu hin kannamin hin kaanu hin baasu Suudii kana jalaa innee amma politika san cala kana yoo ummanni kun nu jiraate nu biyyatti Jawaar Oromoof akkana falmuuf adda fiti ummata isaatii fi ummata isaa garuu yoo darraa keessa jiraate jara simmeetii kan ofii isaati waan takka bahee akka barbaade jiraachuu ni danda'a garuu ummata isaatii fi godhan akka du'aatti ni jiru mee hojii kana hojii makana illee Jawaar irraa haafuun hojii makana illee xiqqootan Jawaar irraa haafuun please hiriira haa bahamu hiriirri bahamee embaasii Suudii jalatti guyyaa takka biyya Jarmanii Faransa Ameerikaa UK wala kaza bas cinqaa haa buusnu bakka Oromoon dhuguma yoo garaa laafe Oromoon
dhuguma yoo namaa yaada yoo namatti hiyaan waan kana haa goonu maqaa keenyaaf haa goonu ummata keenyaaf illee haa goonu asii garuu TikTok, Facebook, Instagram, Facebook kan uffattee afaan Oromootti dubbata ani isin eegee waan takka godhuu hin danda'u isin haa godhu waan tokko osoo hin godhin dura pilaanii baasi namni kun yoo akkam ta'e wannan kana keessaa hiikamuu qaba pilaanii baasi pilaanii irra deemi chaappaadha masgabuu tokko waree masgabbeetti mala dhayi akkuma isinitti himaa pilaanii waan qabaatiin qabu TikTok makana gubbarraa ihinee bo'aata kan qabu video kana share godhu warra hiriira qopheessu biraan naa gayaan bakka kan dhugaa sin jedha ani hindi ballu waan akkana kana waa'ee politikaa walaa garuu kun waan fi hiya keessa ture akkuma isinitti himaa waan marti kennee keessa ture please walillee hin qaasinu waan kana haa goonu maqaa haa goonu asumarraa manni kiyya fakkeessuu dhabu akkuma isinitti himaa asii balaa buusuun walaa kasaa basaan keessan fakkeessaa keessan nutti gadi naqinaa nan galchuun sun hin bahanii barbaaddanii jennaaniin ummanni kun wanni ati godhuu qabdu takka yoo ka jiraatu taate hiriira baatee imbaasii udii jala bultee ummata keetti sagalee akkasitti taata malee viidiyoo mobaayilaa tokko fagoo qabdee TikTok irratti jechuun never ever bu'aa takka siin fidu never wallahi billah bu'aa takka siin fidu bu'aa takka yoo ka siin fidu jiraata jara wala suudii siin argaa TikTok irratti argee ture arganii feesaala kana ummata uffatu feesaala numaa irraa guuran feesaala uffanne gubbaadhaan feesaala amma garuu hiriira yoo tabahamu feesaala sun godhatameetiin ni kabahamu feesaala san oromummaa ta'een achi dhiisne feesaala uffanne baanam alaabaa oromoo maalii qabanne chuu dhiisne nama ta'uu bichaaf nama gargaaruuf nama ta'uu bichaan gaha kanammoo jecha ta'a isin marti keessanuu hin beektan isinitti dubbadhu waan lamaan kana haa goonu TikTokii fi wanta miidiyaa jedhamu irratti afaan garagaraatiin wanna ummanni keenya biyya Suudii kan keessatti godhamaatiin jiru ibsaa tokkoffaa lammaffaa hiriirri bahamuu qaba imbaasii Suudii jalatti hiriirri bakka maraayyuu bahamuu qaba sadaffaa isinitti himamu sadaffaa kanarra isinidhaaf sadaffaa ummanni biyya keessaa hiriira bahuu qaba Abiy irratti akkamitti ba haadholeen abbooleen isinimi haadhaa fi abbaadhaami ka ummata kana dahee asiin ga'e ijoollee teessanii kan miidhamaatiin hin jiru miti haadhaa fi abbooleen poolitikaan alatti ummanni keenya akka biyya Suudii keessaa inni birmatu guyyaa takkatti gadhiisuu danda'an jechuudha guyyaa takkatti yoo hiriirri guddaan bahame biyyoota mara keessatti Itoophiyaa keessatti illee warri Itoophiyaa illee waan kana godhuun dirqama isaati seeraan dirqamummaa irra bahamee ummanni keenya gannu haa dhiifamu kanuma siin jira wanna biraa wanna jirtu baay'ee haasaaniif maalitiin fe'an jettu Oromootiin jedhamsaadha kanaafiyyuu garuu waan kana haa goonu waan sadan kanaan wanni ummanni keenya kan dhiifamu takka jiru hojiin hojjennuttu wasaanidha waan hojiin hojjennu dirqama hojii kwaalitii ofii ta'e eeggate godhuu qabna seeraan bakkaan gahuu qabna namaaf fakkeenya ta'uu qabna ilma namaa kamiyyuu saba kamiyyuu fakkeenya ta'uu qabna nama fakkeenya baay'ee namaa ta'a wallaahi billaahi Oromoon kutatee ka'ennaan jechaadha saba jahatami motor batani meeqatu Itoophiyaa jiran kana mara isaati fakkeenya ta'a Oromoon fakkeenya sanaa ta'an waa mul'isu waan oduu odeessuu dhiisnetti fakkeenya taanee haa mul'isu fakkeenya namaa ta'uun waan guddaadha kama dhugaa san jedhama fakkeenya namaa ta'uun waan guddaa wayiiti waan guddaa jedhama yoo jiraatu fakkeenya namaa ta'uun haasaa hin hana tuffachuu hin dandeetta garuu akka nama hin taatu mee kana goonee haƙun ibbata mana ofitti waan tokko son godhin isoo yaadeen dura hin godhu godhee naan garuu itti amaneetiniin ofitti amaneetiniin akka wanni sun ta'u waan beekuuf oota kana isin jedhan malaayika lafarra naan jedhina garuu hin beeka waan kana akkamitti akka ta'u wanni
Kanaafi yoo isin nama uffatanii jiraatan haasaa keessatti waan biraa haasa'ee jira jechaadha. Dhiifama isin jedha. Yaa Rabbi tokkoffaa Rabbiin uummata keenya kana akka nagahan biyyaa isaan baasetti Rabbiin nagahan biyyatti nuuf haa deebisu. Rabbii kiyyaa atin dandeettaa rakkoo kan rakkataa hunda yaa Rabbi rakkoo isaa keessaa isa baasi. Yaa Rabbi akka biyya ofiiti nagahan beeti biyya isaatti nagahan nu deebisi. Kanuma jechuun hin dandeenya. Yaa Rabbi yaa hin dandeettaa Rabbitti illee olii jedhaa. Wannan haasaan bichaa kan taane Rabbitti jechuudha. Bakka jirtan mara du'aayii godhaa fi du'aayii waan guddoodha. Du'aayii haa goonuu fi bakka jiran maratti barandaa irra bulaaranii bismillahirrahmanirrahim. Wallaahi billah hoota dhaga wacha waan kana jedha sammuutu mataan nan dhukkuba haquuti diimaa. Namni akkamitti barandaa irra biyya irra bulu wayyaara. Simintoodha wanni simintoodha akkamitti bulta yaa akhi. Aara nutti haa dhagaamu. Wallaahi billaahi nutti haa dhagaa. Nutti haa dhagaa. Wanni kun nutti haa dhagaa. Wanni kun waan ittiin okay. Maraafuu waaqa viidiyoo biraatti walitti deemuutiin nagaan naa tura akka wanni kun ta'u abdii guddaa qaba. Anillee agarran deem as warra hiriiroo keessatti hime waan kana godhuuf yaalii godha. Hojii kiyyaallee karaa nu hojjedha. Wallaahi billaahi qalbii miti akka wanni kun godhamu yaalii godha hiriira bahuuf biyya Jarmanii keessatti akka godheetiin waan kana godhuuf gahee kiyyaan bahadha. Numarti hin bakka jirru gahee keenya haa baafnu isin jecha galatamaa ulfaadha. Aga video berarti walitti deemuutti nagaan naa tura. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.